Murtii guutuu galchu. Afachaa kan arge. Murtii guutuu galchee Hamza Sheikh Jaabirillee wal jala jiraanne birbiraan finnee Ustaaz Maamma Bayaan illee finnee nama hundaa rabbiif jecha kabadii isaa beekee dhiifama kaan kabadii ufii fudhachuun rabbiif jecha dhiifama gootanii fi isin kaayyoo qabdanii yoo galma keessan qabsoo keessanitti fuuftanoo kana booda isin dubbate anatu isinirraa dhogginaan hundi kenna akkam jettan sheeka waan kanarratti. Kawallolle mara araaramne kamtu jira yure ka isin dhoggitan kan. Maal dhoggitanii? Murtii guutoo Hamza Sheikh Jaabir Maamma Bayaan na caqasa nama kana kulli fiddanii miyam. Yoonan namni tokko sheekaa roobee lafaa ka'ee waan kana na godhe yoo jedhe birriillee na qaxxaa dura namni ammootiin sammuu dhungatee afoon jedhuwaan birriillee na qaxxaa takka dura waan namaan hin jedhu eegaa namni waan aan jedhe booda maan aan jedhe jedhee eega sanuu daangaan adda bire lolaan murtii guutoo keessaan kadhadhee na dide hatta abbaa shittootiin kadhadhee na dide keessaan kadhadhee eegana maal jedhe maqaa isaan dhooyne namoonni magaalaa roobee dhuftanii tiktookarri waan akkasii dalaydan dafaa ofimaa jedhe na dide keessaan itti katabe seessaan itti bil na dide zim jedhi murtii guutoo jedheen aganuma jedhe zim viidiyoo kiyoola zim arargeen dubban waan arargeen kaan fuudhee kan daggalchee waa hedduu haasa'e ana akasillee haasa'uun barbaadu waan namni haasa'e. Amma isin alaabaa nama wal dhabdanii kam wajjinu harri guyyaan guyyaa araarati araaramuuf qophiidhaan ishee kaki. Wallahi ani jechaan wanni isin bichaan naa beeytan wanni isin bichaan naa beeytan rakkoon qabu rakkoo takka hin qabu nama tokko. Qoya ishee karraa fixannee kennattanii. Abbaa fere wajjin araaramuuf daangaa waliin dabrinneetii miti ilaala ummata kana mara keessa lafa walirraa binneetii miti mana walirraa binneetii miti har'as dhugaa irratti jiraadhee dhugaa irratti du'uu barbaada atis dhugaa barbaadda dhugaan qal'attullee ol baati na dhagaa qal'attullee nama tokko bira jirti rabbi jedhee nama hin cabsu nama hedduudha kun jedhee rabbiin nama san ol hin fuudhu yoo dhara dalagan yoo dhugaan nama tokko bira jiraatte kootiin illee irra haa cittu rabbiin dhugaa waliin taa'e wakuunuma as-saadiqii dhugaa san dubbadhee dhugarra du'uu jaaladha waan ta'eef ani namaan daangaa walitti qotadheetiin diinii barsiisa namni diinii waan gaarii yoo namaa hime fuulduraafillee osoo waan dharaa ka dubbadhu taate an hadii sanarraan fudhattan ka kijibaa sanii naan jettan ka waan akkana haasawu kanaaf uf eeggadha Aleeksi Taayyee dhugaa jirtu dubbadhu isarra dhufte saahiba isaati namni martuu saahiba qabaanillee gooddanyaa qaba gaafa gooddanyaan kiyya balleesse garuu si balleesse jedhaan malee ani tarabbii san laala malee tanamummaa sana mootiin hin taatu booda namni waluma dhufa yookaa firummaa walii qabnaayya bara Oromoon ammoo yookaa haada wal keessa jirtii bara ka Arsii ka Shawaatii waa jedhuun danni walitti dhufa waliin jireenya ammootiin lafarratti yoo gadi qabanii ilaalan namni ho'iinatti dhufee imimmaan na boochise wallaahi eda obboleessummaan murtii guutoo dhufee gaafa madrasaa keessa waliin imimmaan na wallaahi garaa waa wal nyaattii walii haasaya namni kanaaf dhugaa san dubbadhu saahiba sanirra deemuun irra ani waasin goone walaaf yeroo wala suuraa kiyya fayyadamtee eeksii irra goote in ture anammoo tapha sammuu fayyadama siin jedhe aslii kanan dagatin in tureen dagachiise in dagachiise eega dagachiise booda qab nama gataan in dagachiisa. Okay, amma carraan ka warra kaanti ishee kaki yemmuu godha. Aleeksi Taayyee si tuqee akkasuma naa gaafadha. Aleeksi Taayyee si tuqee. Carraan ka ilus. Alex kan Alex bro. Ilo miti. No yaada qabna waan jira. Asli. Oh. Dubat. Oye. Dubat. Indagetu Alex. Aye. Jalqaba irratti araara erga ta'eeti. Nagaa mun jiru sagaleen koo. Jira. Waduh. Aye. Wanta narratti barreesse Aleeksitu narratti barreesse Sheekni Roobee jedhan. Ani gaafa murtii guutoon qabamu murtii guutoo waa balleessuu danda'a. Badii hojjechuu danda'a.
waan inni hojjete kana erga harka seeraa jiraateeti kan isa to'ate qulqulleeffachuudhaaf shakkiidhaan kan isa to'ate qaama seeraati. Kan gadi ba'ee to'annoo jala oolchineerra akkas gooneerra jechuu danda'u qaama seeraa sana malee namni dhuunfaa gadi ba'ee nama tokko yakkamaadha. Akkas goone ni qabsiifne ni qabne to'annoo jala oolchine jechuun danda'u. Barreeffamni kun ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Kanan eegsirra godhe suuraarra miti. Barreeffamadha. Poostii sanirra. Guyyaa san. Qaama seeraatti olii kunoo isaan mootummaadha yaani eega isaan hidhanii maaliif qaama seeraa faallaa deemte? Oye, itti dhumna. Ani mootummaadha, ani mangistiidha. Inni jedhamu kun immoo ana biratti fudhatama hin qabu. Mootummaan nuyi beeknu mootummaa Dooktara Abiyyiidhaan hoogganamu biyya kana kan bulchaa jiru. Jalqabuma jechi akka kanaa nama Sheeka Roobee irraa hin eegamu ture. Ani bakka hin jiraadhu. Teessoo kiyya bakka hin jiru mana kiyya dabalatee eenyuyyuu ni beeka. Paablikiidha. Dhoksaa tokko hin qabu. Sheekni Roobee mangistii waan ta'anii fi aangoo waa hunda maali ani GPS'dhaan maaliin hordofeetan furii akka inni jiru minaamin baree intine wanti gurraa akka kanaan barbaachisu jechuudha. Aleeksi bakka inni jiraatu namuu ni beeka. Abbaa fedhe iyyuu ta'e. Miidiyaarra oolla dubbachaa oolla. Too mootummaa akkan ta'e mootummaa Sheeka Roobee mirkaneessuudhaaf yookaan itti mallatteessuuf kan dhufne walitti buufanneerraa erga araara jedhameeti nutis mufiirraa qabna. Nuti ijoollee isaaniiti yoo nuyi balleessin illee maaliif kana goote nuun jechuu qabu malee seera nuyi to'atamu feesbuukii irratti kasasanii miti yookaan immoo qaama seeraatti dhaqanii na himatanii furii dhufanii na himatanii namni teessoon isaas jiraatu kun namni akkas jedhamu kun kasitti maqaa kiyya balleessee naaf gaafatamu jedhama malee bakka inni jiraatu naa eeraa akkas goona utuu amma yeroo sana wanti tokko gama biraatiin wanti tokko narra ga'e an Sheeka Roobee jechuudha kan narra jedhee tan fudhadhaan sii galee yoo kanaan barbaachisu. Alex Taayyee mangistummaa arragaaggataa hin jirtu. Dubbii dhugaallee dubbataa hin jirtu mangistummaallee arragaaggataa hin jirtu. Dhiifama naa godhu ta'uu hin qabu. Ta'uu hin qabu. Waan dhugaa dubbadhu ana suuraa kiyya irratti eeksi goote. Suuraa kiyya irratti rakkoo hin qabu. Maraafuu gabaabinumaan. Alex Taayyee ani nama kinoo mootummaa dhugaadha bakka guddaa gayaa jiru. Namuma keessani Oromoodha. Yoo ati guddatte bara Alex Taayyeen guddadhe. Digalee yoo qabaatte na fayyadda Alex Taayyee. Yoo qabaatte sirra goree nyaadhee dhugee baya. Duwwaa waliin fayyadu. Af wallillaa. Dhumate kallaas. Af wallillaa. Akkas. Alex Taayyee tahiyya askariyyaa lishee. Dabarsin. Thank you. Jaarsi milikee tokko abdii maa milite murti guutoo welcome ustaadha welcome nama hundaan isin araarsin har'a sheekaa kiyya ishii garaa nu bal'adha. Anin bu'aati lu'ulu'aan as jala yoo jiraatte lakkoofsa tokko haa barreessitu bakka isii bakka kiyya kana haaseente isin illee ni Sheeka Roobee waliin walitti bu'iinsa amma warri Sheeka Roobeetiin wal dhaba qabdan dhageeffadha hundi keessanuu ka'onneen keessan qulqulluu araarama isaanii wajjin ofii godhuu feetan ani hunda keessanuyyuu isin jaaladha wallaan akkana oduun barbaadu qiimii duraan tare girrigirrii warra koomentii jechoota minaamina dhiiftanii onnee qulqulluun sheeka wajjin araaramuuf ergatan jechuu warri jala kana jirtan wanna darbe qilleensaaf shayxaanni haa kutuun jennaa karaa kanaan akkasitti ilaala carraa eenyuu kenninaa murti guutoo jirta? Ninjira akkana asli. Nagaa sheekaa wajjin ofii walii godhuuf qophiidha. Fedha irratti malee hin ta'u jechuudha. Ofiitti. Maal itti balleesse? No jechuun namni arrabaaf ilkaan wal dhabaa. Ofii sheekaa wajjin walii godhuuf eeyyamamaadha. Hayyamamaa miti. Okay. Ustaadhaa kenna. Maaliif? Gabaabinumaan keessan deemin Hamzaa Sheek Jaabirii dabarsi akka namaa. Ayya. Hayyamamaa daadhii. Ayya.
namni sheekaa maal waan sheekonni akka walirratti wal biraa bareedu. Salaamu alaikum. Asli osoo nan gaafatin ol lafaas ta'e maali rabbiin sodaattu saayiba. Laa jechuun har'a guyyaan guyyaa araaratti sheekaa kennaa biyya teenya san keessatti isinirrallee beekuu fi miti tokkoffaa isinumatu halkanii guyyaa gurra nu duucha. Namni islaama guyyaa sadi caala waliin ooduu hin qabu, wal dollomuu hin qabu, wal xiqqeessuu hin qabu isinumarraa dhageenye isinumaa fi abboota keessa warra isin dabarsinaa dhagaa turre isa lammataati biyya Itoophiyaa san keessatti gara arat kiiloo kanninitti salaatuun dhoggaa ture biyya sheekonni itti hidhamaa turte keessatti ara sheekaan roobee istaraayitu teel jiranii waan mootummaan dalage nu agarsiisaa jiranii mootummallee ta'uuf deemanii sinigalee jijjiirama kun jijjiirama amma nama sheekati nama islaamati dhufaa jiru kanallee asumaan deeggaruu tayaa waan gara keessatti xiqqashoo zanni walitti qabdanii isin lamaan sheekonni waa isinirraa barannu yoo iyyuu teessan wallolte silaa haa jettanii araarsuuf maltanii ofiyyuu girri keessa jirtanii homa kana isinirrallee wallaalallee taanu homa isinirraa dhageenye sababa godhannee oolchuu walitti goosisuuf yoo lagala kiyya dhageessan sirkii biraan dekkaatanii. Wanni reediyoo akkuma reediyoo goote qallichi asin jiru na fakkaate. Atarra maxxanni asli bareeda laalaasuu ni kee malala akkam dhagay os qaallichaan kas dura taa'u kun hamzaa kitaaba walitti titina araara jedha malolan barbaadu jeek us qaallicha naan hin jeeyin wanti tunan hamzaa sheekh jaabir akkasii miti sheek akkasii sagantaa keenya bal'isiisan nuti barisi lakki qaallicha maaliif jaa qaallicha eenyu isaan na uummate amma nuti wallaala yoo araaramne isin namni rabbi beeku garaa waliin jabaatan ummanni maa isarraa hubatan sadii rabbi isa beekan inni diimkan beekan diinii mi wanni sheekaa roobee qabu maal taate asli isinoo beeytan Asluban gaafii ta'a. Ustaz. Din naus me naus. No, isin diin rabbi beeytan ishin haa wallaalu. Animo. Ani bara moonni ni haasawaa jiru diinii miti. Arakiyyaan sitti haasawachaa jiru okay? Nama wallolee araarsaa jirraa mi sheek? Naus guta Sheek Hamza Jabi. nama haasawaa jiru. Waan jiru abaafatee sanboota araarsina. Amma maal jettu sakamta? Ani jarri kun ajjeefamuu qaban ogaaju maallaqa ayyoo guddoo isaatiin nyaadhee na ajjeesan. Eenyu ta'een na ajjeesanni? Maanuyyuu namni kaabaa rabbi diiguu asli jennaan ima dhiifne rabbi jecha walii dhiisuun hin jiru obbolummaan hin jiru. Hundiini siin gaafadha hundiini maati nama kaabaa rabbii diigu kana ajjeesaa jechuun diini. Isa itti dhiiseef rabbi isaa amma asli nuti diinirra walii aarre naaf ishee kaaroobe. Diinirra nu aarse inni. Maa irra walloon saniti. Maalirra walloon leessumaa gabbahee ajjeesaa jarri kun du'uu qaban dhabamuu qaban jedhu dhageenye malee. Araara jechuu isin. Lakki maaliif akka duunu yoo nu hime dhagee maaliif akka duunu yoo nu hime mootummaa tam taheeti eenyu taheeti isaa miti nuti mootummaan Itoophiyaatu si ajjeefna nuun jechuun danda'u. Dr. Abiy Ahmed lafaa keessiin ajjeesee jechuun danda'u. Dubbii sana lallaaftu mallaaltanii bira kuttanii ani wallaahi yooni nan sheekaa roobee jala deemee waan tanaan hin qabsiisin haareetti dhalataamsaa sheekaa. Du'a jechuun tun menaafsi murtii asli du'a jechuun tun maal isiniif fakkaate sa geema taphatanii du'anii kaan isiniif fakkaate. Du'a jechuun tamachiin kutan sani tama awwaalaman sani. Duba inni eenyu taheeti eenyu mataa eenyuutii isaa kanne kana jechuu kana. Fachuufi barisa sin gaafachuufi ree ustaaz. Kana gaafa dhume kana gaafa kanaaf si waamne. Asli yaada agarrannu. Tokkoffaa kan kun Hamzaan ni dhufee ilaalamee Alex illee dhufee himatee waan himatu asli illee himatamee karaa nagaatiin dhumate. As ka jiru araaraami malee walitti yaada lolaa fi miti xiqqoo naamusa manaa eeyine
akkasitti haaduu jechuu barbaade. Waan illee mana murtii federaalaati. Yoo dhaaduu ta'e namni martuu dhaadata akkas jedhaan gaafadhaa fi waan inni jedhu san karaa nagaati walaa gaafadhu jechuu barbaade. Waan jettan karaa nagaatiin gaafanna bar yaa uummata kiyya jaarri kun du'uu qaba jedhanii haddiin du'a kiyyaa maali murtiin du'aan akka kenname maali osoo jettanii bar silaa isheen illee utaaleen harkaan bu'u gadi. Takkaffaa. Dhugaatee sanuu jala Isa gaafachuu barruuti Hamza Sheek Jaabir. Laal. Nama badii balleesse. Hin gaafataa turre bar. Ani nama tokkotti illee dhaaddachuuf as taa'an jiru. Si galee yoo akka badduutti na fahamtan isa gartee biyya san keessa taa'ee dhaadatu maaliif dhaadateen jechaa jira malee waliin dhaaddachuuf naamusa mana keessanillee balleessuufi miti. Yooniif naamusa balleessaa jiraadhe isinirraan gabbu rakkoon qabu balleessa fi. Jara kiyya wanni Hamzaa buute wanni Hamzaa Sheek Jaabir buute biran jiru mitiire inni kaameraa biran jiru mi jechuma tokkicha qaallicha jee santu osoo inni nu gaafiin deebisin isa buute malee Hamzaallee gaduma taa'ee seeraan nu deebisuu deematee waan osoo nuti dubbiin barini jeeji qaallicha jee hanga soma baqa. Nageenya deema. Ani asli kiyya mana keessanillee jeequun dhufne. Mana nuti hin jeeqin akka waan jettaniif dhiifama yoon isinirraa jeeqe. Sheekaa Roobee dubbii caafii qaallicha Mana jeeqee Hamzaanii akkuma reef dura isiniin jedhee Ustaaz Hamzaalleen akkuma keessan nama baay'ee walitti dhiyaannuni deeffatanii jiranii miira keessa galan keessaa bayanii kottaa deebi'a. Deebi'a Sheekaa Roobee wal jedhiyatan galchee abdii barbaade. Wanni immoo Sheekni Roobee qaallicha jedhanii hamaaf natti hin fakkaatu. Namtichi yookaan akkuma gurbaan sun yookaan namni sun jechuu yaadan malee hamaadhaaf waan jedhan natti hin fakkaatu illee silkii biran jiran jechuu yaadan natti fakkaata ilaalcha kiyya kun. Kursiin tolfata. Moo waan hafe immoo waan hafe immoo inni matu meen dhaggeeffanna. Sheeka Roobiyaa dhufan. Mee gaafii takka isin gaafadhu isin maqaa kiyyoolee amnaanumaan ol seene. Jalqaba irratti namni nama diin baratee nama islaamaatii jettanii jennaanii waa dubbachuu barbaada. Namni islaamaa jalqaba hin kijibu sanuu namni diin himu hin kijibu maaliif hin jee beektaa? Ani ammoo ol deebisaa gaafummaan gaafachuudha ol seene. Tokkoffaratti rabbiin diin baratan akka ittiin kijiban yookaan akka ittiin namoonni godhaniif himi. Waan eeyyamamaan ta'iniif waan isaanii asitti dubbachuun ullee isin eeyyamu. Sheekaa Roobee wajjin araaramuuf eeyyamamaadha jennaan eeyyamamaa miti jedha. Eeyyamamaa miti garuu kijiba isaatiin dubbachuu dhufe maaliif murtii guutuu anaati eenyu inni maal Arrabsuun dandeettu eeyyamamaa eegan. Araara yoo eeyyamamaa ta'e maaliif waan kana kijibdan jennee qabna. Araaraaf eeyyamamaa yoo hin ta'in gaarii isaanis hamaa isaanis dubbachuu manni murtii federaalawaa galmee Sheekaa Roobee. Hin eeyyamu. Allaqee daqqaqee. Ayyama hin fudhannu araara yoo hin ta'in arraba hin fudhannu kanuma. Yoo ayyamamaa taate araaramuuf no problem. Waan feete dubbattee kaatee oofii goote. Yoo araaramuuf hin ta'in federaalawaa galmee keessan. Akkana. Roobee yoo ifilleetti fiimurra yoo balleetti. Araara dura nama san kijiba isaa itti himtee dhugaan dubbatamtee namni araarama malee akkasitti miti. Dura eeyyamamaa ta'uudha. Murtii kiyya akkasumatti dubbiin. Akkasumatti martu sanaaf dhaggeeffadhu. Murtii guutoo. Jaarsummaa taa'amu kanatti amantee itti amantee jiraatu refaa haa ta'uufi malee yaada kee daraaraatti gurgurattee wani deemtuuf hin jiru araara eeyyamamaa hin ta'in. Maal jette Mansuure? Maal jette Mansuure? Murtii guutuus haa ta'u. Qoyasni. Sheeka Jaabir Hamzaa keenyas haa ta'u murtii guutuus haa ta'u haraara hin fudhadhu jechuun mirga hin qabdan. Maaliif jennaan nuti Oromoo nuti Musliima Islaamni guyyaa sadii caalaa waliin ooluu hin dandeessu. Hamzaan kiyya ka jedhaa ture natti dhaadhatanii suni totally unacceptable sirrii miti. Garuu murtii guutoonis heeyyamamaa ta'uu diduu hin qabu. Nu qofatu hin ta'in nama 15,000 Oromoo 15,000 Musliima 15,000 su dhaggeeffataa jira. Yooma Sheeka Roobee illee balleessaa qabaatan illee hin dhiiftaaf malee diduun hin ta'u amma kana keessatti. Araaramuun tokko ta'uun waajiba Islaamaati. Balleessa namni qabu hin jiraata balleessiteetta jennee akka hin dhiifama gaafatu goona malee hin araaramu jechuun murtii guutoo ati
hangafa keeti sheekii roobee ishii jechuu qabda. Nus immoo hangafa keetii akka hangafummaa keenyaattis umriidhaanis wal hangafnaa islaama baay'ee gurguddaa jiran keessa. Kanaaf jennaan isin lamman keessanuu diduu hin dandeessan. Balleessaan jirtu garuu balleessaan kun jira kanarratti dhiifama wal gaafachuun inuma jirti. Sheek Jaabir kiyya nama meeqatuma miidiyaa kanarratti nutti dhaadataa isinitti dhaadataa waa meeqa jechaa oola. Walumaa dhiisnee walumaa dabarree rabbi namuma jiraatis ittiin jiraanne jechuudha malee ituu jecha namaa kana hunda dhaggeeffanne yoom sooshaal miidiyaa kanarra jirra. Kanaaf jennaan maaloo nu wal diduun nu wal qeequun gaariin ta'u akka amantaattis akka oromummaattis namni inuma balleessaa sana immoo dhiifama gaafannaan irra darbuudha. Malee sheeka kiyya si caalaa hadiisan beeku guyyaa 4 caalaa waliin oduun hin taatu isinuma nutti himaa beekan guyyaa 3 caalaa. Kanaaf jennaan kanaan ilaalamtu isa jedhuun murtii kiyya. Sheekaa Roobe Jamiila itti walii deebisi kalaaf. Asli asirratti ilaalela yara kenna amma namni walimatu namni araara fedhu yooma dhugaa dubbanne numartuu nama gurdaadha wal arrabsaa hin araaramu yaa'ii taate. Nagahumaan waan keessan san himattanii Sheek Roobeellee yoo isin balleesse kunoo kana badii qaba itti amuru jaarsi yoo Hamzaa fi nuti guutoolleen akkasii waatti balleessan walitti akkasitti namni itti mure nama 15,000tu jira. Akkasii waddaan baatan jechuu araara barbaadan malee yoo ammoo lolaa deemtan inni illee yoo dhufe waa lolaa waa jedhaa nama haaruun beeytan akkuma keessa dubbiin numa babal'attii jechuu barbaade akkasitti fudhadhaa gara biraatti fudhatin jechuu barbaada. Akkasii araarri haabuu. Waan takka taaniin jechuu barbaadu. Galatoomaati wanni kun beeyta naa fi asliilleen waan kana asumatti dhiifama ja'aati fixaa keessaa baa jedhanii nutilleen jechi nuun jaame nutis jenneeni beeyta wanni kuni namni hijaa walirraa qabu jiru. Namni hundinuu nama muslimaa obboleessa kiyya kan muslimaa ta'ee wanni akkanaa jibbamaan irraa bahuun gaarii jee duubaa wal qomatee waa walirraa jibbee waan san walitti dubbateeti malee waa walirraa jibbe san har'aan tana as fuula dura wal taa'ee araaramaaf hayyamamaa ta'ee nuti hundinuu Oromoodhaa obbolaadhaa muslimaa likki ija walitti himee bakka kanatti ati dogongortee jee walitti himee manguddoo as jiru kun hundinuu itti muree addaan gallaa jira. Laal nama 15,000 kana keessa sheekootii gurguddoo jira hayyuu waa beekuu jira nama jiruutii miti nama kana duratti hayyamamaa miti hin jayinaati obboleeyyan kiyya waliigallee diinummaa walirraa hin qabnu nama walirraa ajjeesee namaaf fixa lubbuu namaa tu'i. Kanaaf afoo itu waliin jechaa gara araaraa dubbii laafifne ayaanu garuu fuula duratti bakka kanaan siraa jibbee bakka kana wahinaan jette jaa walitti madhannu tu osoo jechi tokko walitti himatin harka wal qabnee afoo hinaan illaa jennee addaan goolabne. Isin akkas ta'uu maltan yaa dekeeti. Uni ka Sheekaa Roobe akkaawuntiin galchitan Sheekaa Roobe ka orjinaalii galcha. Ani gaafiin kiyya nama narrabsinaa keettaniif osoo narrabsuurraa qabaadde silaa yeroo gabbeetiin fi kiyyaaf qaata yeroo dheeraa kana hunda dubbaddan ture. Even ifa namaa godhullee hin barbaanne gadi ba'ee dubbadhee maaliif waan hin beekuuf anaattu murtii guutuu akkana godhe murtii guutuun akkana ta'ee ajjeefamuu qabas namoota san keessattis tokko ana ture. Haniin egaan maneedhaa sanii bees egaa waan dila san boodallee caal deebii takka hin kanneen amma isin asitti wanneen gaafachuu barbaadeewu araara dura namni maal irraa kaatee itti aarte yoo immoo kijibni amma reefun tanaan harkee ol seene keessaan itti ergee keessaan itti barreessee mee guyyaa takka teekistuma haay jettu takka yoo inni naa fi inni walii barreessinee jiraate tanuman tokkoffarratti gaafachuu barbaada fagoo miti tokkoffarratti na dhaggeeffadhu. Talammaffaadhaa araarri sobaa immoo hin barbaachisu akkasii dhugaa dubbatanii nama walitti araarsan yoo ta'e eesun sirrii ammoo namni kun jalqabarraa kaasee kijibee narratti nama baay'ee weerara nama tokko sobaan maqaa balleessee maqaa isaa faalee ooleen bulchu wanta inni namaa safareen deebisee safaruuf kanallee hin jenneenan maaliin jechuu isinii barbaada ani naafi nama kana jidduu jachi afaanii hin jiru wal dhabbiin hin jiru wanni wali kannineef walirraa fuune hin jiru nan himanne isan himanne ani jaan isan agarre namni wal dhabeen immoo dalagarratti haa ta'u wali kanninee wal dhabneen haa ta'u nama biraati wannumti isaa wajji wal qabsiisee hin jiru maqaa kiyya dhahatee hooy akkuma duraan beetan ajandaa uffachuu akkuma dubbii deengaddaa hoteelaa sanii wanti teessani ani immoo Sheekaa Roobeettu hidhee anaatu hidhee jee inni dubbateef kana manni murtiitii fi namni as jala jiru kun namni achi hin jirre jiru ni beeka
أنا وجه والقبته متي دكفرت نمني أمنتي مسلمة صلى الله عليه وسلم جيد بيه قالوا توكو ما عليك يا كاروبي وان سيقول انجراتي مالي فرارا مولد مرتين wanni inni na godhe maqaa kiyya balleesse maqaa balleessuu qofaa miti anaatu hidhe jeeti dhimma nama dhuunfaa wajji qabu dhimma seerri qabatee jiru kamanni murtiidhaa booda laalee araaramuuf qophiidha moo qophii miti araara sobaa araaramuuf qophii miti bakka eegasuu gaafa inni zibira jiru wala dubbatta malee bakka abbaan jiratti abbaan hamachiisu manni murtii kuni gareen gara yaadatti yaa dhugaa keeti mana wanni noo seenee fi akkasuma gaafachuuf ture egan jiraatan illee rakkoon qabu ammoo murtii dhiifa Sheekarobe aboo namni maqaa isaatti jijjiirate laale me takka dubbadhu jara keenya dhiif asli itti bilbileen dhufa na deebisi itti bilbileen dhufa shi lakki abdii dhaabuu abdii keenya gutakka waan takkan dubbadha dhaab laale ayyee Programa kana beektaani maal irratti akka hundaa'ee qophaa'e isiniitu beeka. Ani hin beeku. Siigalee. Ani ammoo dhufee mana keessan achirraa isin yaamanii jennaan laayiviin banadhee taa'u cufeetitiin maaliif na yaamanii maaliif nu barbaadanii jee dhufee hoggaan dhufee ol seenu haasawutti jirtan haasawa gartee ati haasawite keessatti waa fidachuuf hin gammanachuuf ta'e hangan maahu namicha jechuun karaa lafa keenyaatti arrabaa beeka. Qaallicha jechuun jecha lolaati. Sii galee asirratti lafaa ka'ee qaallichaas jecha jiru je'ee aboon qaallicha naan hin je'ini wantan nana sii galee gaafan je'u jecha inni naa je'e saniin kan nu jiraaf asi amantii haasa'uudhaaf hin dhufne. Gaafa inni ajjeesaa jiru lafaa ka'ee footoo teenya fuudhee sii galee wanni tun heeraa fi seeraan akka nama gaafachiisu addunyaan guutuun ni beekti. An isatti dhaadannaa fi miti illuun nama dhaadachuun hin jirtuu ji'as keessatti sii galee nam tokkotti hin dhaadaddoon obboleessoo. Anaa namani ajjeefne juusa sirratti ebalu ajjeesaanaa juus takka gabbaasuu hin dandeessu. Sii galee parsanaalii nama dhawee jechuu parsanaalii ebaluu faan akkanaa fi kanaa nama ajjeesaa anaa jiru arguumaa hin dandeessu. Tun ammoo na duubaa footoo xiyya fuudhee ajjeefamuu qaban addunyaa tanarraa kutuu qaban arrabaan nu dhawee jechuun akkana nuun je'e jechuun nama dhaadachuu yoo taate asli yooniin itti dhaadachaa jiraadha sheekaa roobetti anammallee dhiifaman isin gaafadha. Waan biraatiif hin dhufne asitti haasa'u jiranii siyaamu jiran jechaadhaaf hin dhufe obboleessa kee. Khatti balleeffamees tahaatitiin ammallee khatti nama dhaadatus tahaa jira. Hagan sii kabaju ni beektaaslee galatoomi itti oofaa haa deemtu araarallee buusaa rabbiin araara jaalata ammoo tuni dubbiin du'aati jechuun heeraa fi seera qabdi. Karaa bareedaadhaan waliin deemna. Thank you na galatooma. Tole abdi galatooma ustaz abdi itti dawwalte. Ay koy asli kiyya akkas miti ka akkana akka de indeemanii deemee dawwalee dhufu isaan illee indeemanii sheen illee naa takkanaan immaa wal gaggeessuu hin qabnu turre. Asheekaalleen kuma araara hundatti egaa araarri buunte araara hundaa'u kadhatamuu osoo hin taane ifumaafuu argamuu qaba ture. Sheekaan roobeelleen buu bakka kana beektaa namni akka manguddoo taa'ulleen walitti harkisee araara buusuu danda'u qaba. Kanarrattis nu dawwala. Akka ganama nurratti illee dawwaltanii isarratti illee dawwaltanii waliif fiddan hanga araara waliin taanee haa buusnu as harkisaa hunda isaanii. Dhugaan dhugaa rabbiiti. Sheekaan roobeellee murti guutollee araara fayyamamaa goone sheekaas goone waliif fayyifne addaan galla. Wanni namni iddoo takka wajjin nyaatu jiru
qorii takka wanni kutata tokko wajji kutatu hin jiru namni hundi araaraaf hayyamamaa ta'uu mataa sheekarraa eegala sheekaa sharoobe yoo jiraattee ergadhu yookaan itti dawwalaa nuu fida araara guddaa buusnee gargar baana ustaas Ahmad Wallaggaallee fida har'a araarri nagayaa bu'ee adda galla ijoolleen as jirti rakkoon qabu sheekaa nuu fida. Asli sheekatti abdi sheekatti dawwalii. Jira bilbilaan jira. Asli ummata gara biraan nan fudhatina nama sheekaroo bee wal qabnee kun Hamzaa waliin asli waliin lolaa turre ani ka jedhe araara nama arrabsaa araaramtu hin jiru jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne sheekaroo bee nas hin jiru namni miira keessa jira warra Hosseen. Ibsan sirrii miti jedhaa jirra. Yoo araaramuu barbaaddan mana kana ka dhufte aadataa yookiin lolaa araaramuu hin dandeettu fudhannu malee barullee jechuu barbaadeet bakkuma biraa dhaadadhaa walli dhaadachuu hin dandeetta. Araara yoo barbaadde araaramuu fedha yoo ta'e seeraan waan qabdu san himattee dhugaa ta'e ilaalanii asuma osoo hawaasni namni 14,000 jiru irratti waan biraa yoo dabalte atuu yakkamaadha jechuu barbaadeet. Kanuma wanni biraa abba barbaadde aari abba barbaadde dhiisi kanuma jechuu barbaadeet. Ati manguddoodha maal goota waan akkana itti taree manni murtii federaalaa ilaala kana haasaa namoota wallolee hedhu maal goota hamtuu fudhate. Nuti gargaritti fudhatantu ana hamtuu akka hamtuutti na fudhatan nama sheekaroo bee waliin galle yoo dhugaa dubban nama dhiifama wal gaafataa jiru. Kan sheekaroo bee sappoorti godhee kaan achi dhiibuu osoo hin ta'in anuma sheekaroo bee naga wal mormin hin beeytanii jechuu barbaadeet. Garuu akka haalli ittiin mana seenanii itti dubbatan naamusa eeggachuu qaba kana dhugaa dubbadhu nama arrabsaa jaarsummaan laalan hin jiru. Abbaan fedhe araaramu abbaan fedhe wanni inni fidu hin jiru deemuu hin danda'a jechuu barbaadeet. Mana ni wazi wallola ilu subhanallah. Tartiba rabbashina jaran. Tartiba rabbashina. Abdi Sheekh ni bilbila kaasanu. Jirtu asli nagaa mundu. nagaa fayyaa. Isin dhageeffachaa irraa dubbii bareedu warra jirtanii ilwatillee obsi akkasii osoo hin taane jalqaba araara nu kennaa jedhanii murtii guutoo fi sheekaa roobeetiin jecha. Ergasii limitii sa'aatii isaanii kennamte keessatti waan dubbachuu barbaadan jarri barbatanii hamtuu taate badduu taate dhumarra immoo ofii godhanii adaabani. Amma immoo gadi bu'aati Hamzaa Ajji'atti murtii guutoo fi Hamzaa Ajji'tti dawwalii asiinillee namni biraa namni sheekaa beektan itti dawwalaati akkasi fidaa dubbii adubatanii dhumarra garuu araara haa kennatan awwala jecha kanuma isin jechuufi naaf fulcha. Mana murtii federaalaa taate atumti dogoggora qabda jalqaba. Gaafa murtii guutoon dhufuu fedha qabda araaramuudhaaf hin jedhamu. Erga yeroo kee gubdee nama walitti qabdee teesse araaramuu qabda. Eessa dhaqa Oromoo harkaa? Dirqama namni Andura tiyyaa wallolee tiyyaa walitti araaramuu ofii godheefi. Seeta wal fixaa mina gabbachi. Dogoggora qabda maarree qabda. Anaaf sheekaa wallolee lolli addunyaan sadaffaan gadi dhoo'ee nu araarsanii warri natti akkanaa onnee qulqulluu qabdan kottaa araaramaa jedhanii wal nyaataa osanii wal nyaataa ofisan mina qabbanyi. ila seerumaan jecha jalqaba jedhan Didanii bakka ana dura wallolanii bar jarri kun. beeyna bar ila waan ta'uu qabu jarana araara nu kennadhaa jettanii jecha tolee yoo jedhan sa'aatii ofii keessatti sunillee haa dubbatu kunillee haa dubbatu dhiisii yoo jedhan Maara koo qaba yoo ofii walii gorana nuyyuu ana caalaa arrafamanii amma sheekaa roobe fakkeenyaaf ana caalaa waa jedheen eenyuun no Aleksi bakar ila jara kenna saayidii qabatu minaaminii kana dhiisa ani sheekaa roobes murtii guutos Aleksis Ustaaz Hamzas hundi isaanii anaa tokko feetan araarama feetan dhiisa ana jidduutti dubbii keessa galchina allak Asli waan jechuu barbaade ila jara kenna warri jaarsaa keessumaahu warri dubbii adda araarsuudhaaf bakka kana taa'aa jirtanii wanni isin beekuu qabdan dursi wanni guddoon
namni hunduu bakka kana wal ga'ee fi namni 15,000 bakka kana taa'ee ilaalaa jiruu fi tokkoffaan dubbiin jabduuni asliitii fi dubbii Sheekaa Roobee osoo dubbii biraan dabalatin ijoon dubbiin bakka kana taa'amee fi Abdii Geetachootii fi Mansuurillee kan dhufanii fi dubbii asliitii fi dubbii Sheekaa Roobeeti isii fixatanii Hamzaallee akkasuma fixatan dubbiin jara kanneenii ammootu dabalata fidan malee dubbii jara bakka kana qabanii taa'aa turanii miti wanni namuu beekuu qabu namni didee dubbii warra Kaayirootiif dubbii iskaalaayit hoteelitiif achi dubbiin bakka kana warra kaan biyya keessa jettanii manguddoo qabdanii seeran qaba wal bira gattaa araarama yemichi kanaaf eega ka jara lamaanii fixattan ka asliitii fi ka Sheekaa fixattanii Eka yoo barbaadan guyyaa biraatti qabachuu yoo araaramani ittuu tolte yoo araaramuu didan guyyaa biraatti qabatanii isin warri jaarsaa warri jaarsummaadhaaf dhuftan wanni isin beekuu qabdan wanni dubbiin isin harkaa kan banne barbaannu wanni namni illee dhufee as gubbatti waan biraa dubbatee ija walitti waan biraatti walitti hin deemne guyyaa biraatti qabadha jarallee fidaa araarsa yoo araaraaf ka hayyamamoo ta'an taate jaarsummaa bifummaa aslii fi Sheekaa Roobeetiif dubbattan yoo didame namni saayidii qabatee kuun illee waa jedhee kuun illee waa jedha dubbii asliitii fi dubbii Sheekaa Roobee eega fixattan alhamdulillah jedhaati yoo feetan goolaba yoo isinii tole jedhan fida araarsa yoo didan ammoo osoo itti dhiiftanii bareeda jechuu barbaade akka dubbiin gara biraa hin deemne asliifi. Kanuma. Akkana goonumee jarana. Jara kanallee isaanuma karaa deemuu beektaa ganama araara xiyyaa fi keetii fi Sheekaa Roobee kana. Dubbiin ganama taate warra Kaayirootiif iskaalaayit hotel moo akkasii sodda. Haala wasaala akkana walii galleeti jara kanallee araara eega toluu ta'e qoyaa. Maal jedhaa qoyaa abdii fardiidha. Maal jedhaa abdii. Waannaan kan keessanii waannaan kan iskaayilaayitiidhaaf alqaayiraati. Akkan. Sana booda Hamzaa. Amma akki goonu gaaniin fitadhaa qoyaa yaada kiyya. Jara kana itti dawwallee sagantaa qabnee akkuma nu dawwalanii sagantaa qabanii araaraa jiramiseen jaraan nuun jedhanii waliin nu fidan sanitti jara akkas godhanii yaamne isaan kana sagantaa dabarsine guyyaa biraa nuti hundinuu guyyaa qabnee waliif finnee araarsinaan ja'a asuma gabaabsaa namni hundinuu dubbii gara biraatti walitti hin oofinaadha. Thank you so much akkasitti Mansuuree kiyya galatoomii Abdii galatoomii namni 15,000 asuutan hundi keessanuu galatooma karaa keessatti intiraay godhaatiriin bakka barbaadanitti anillee isin wajjiin jira bakka biraa ta'e mana kana ta'e every single person bakka isin jirte isin wajjiin jira akkasitti walitti fida. Kun yaada gaariidha. Abdiidhuma kan silas qabee jiru dubbii kan akka gaariitti haasofsiisiini wanti guddaan asliidhaaf Hamzaa dubbiin dhumtee jirti. Aleeksis yoo ta'e anis keessanitti naasa'a araaramuu qabdu hundi keessanuu Sheekni Roobee sheekuma balleessuu hin danda'a dogoggoruu hin danda'a garuu nuti musliima taanee Oromoo taanee tokko ta'uu qabna humni keenya kanaan beeksifamuu qabna malee wal dhabnee wal qeequu ta'uu hin qabu kana bira dhaabbatuu qabdi silas Hamzaa Culullee haasa'aa ture viidiyoo baay'eetu gadhiifamtee jirti haaraa akkasinitti hin fakkaanne jedhaa ture kana booda viidiyoo haaraan gadhiisina rabbiin baga tokko nu godhe inshaallah mee sheeka tokko nuu fidiiti sheekni jiraannaan aslii kiyya du'aa nuuf godhu nama 10,000 nu dhaggeeffataa jira kana keessaa afaan nama tokko hin qabalamte rabbiin biratti namee du'aa nu godhisiisi yookiin immoo inni nan danda'a jennaan itti fufi du'aadhaan cufuu wayyadeeni. Du'aa namni sheekaa tokko kasirritti du'aa godhuu dandeessa lakkoofsa tokko barreessaa isheen nama kunii kana jala isheen hin jiru. Allahumma salaamu andi sheekaa hin namaan ta'e Ila warra komantiire sababat anaa miti obboleessa ka Sheek Roobee waltu qee Sheek Roobeen deemee jechuu barbaade nammoo yaada kennachuu guutuu qaba waan sana dhaabbadhe Sheekaa Roobeef jedhe waltu ite Sheekaa Roobee naaf hin taane deebi'ee deemeera. Ani Sheek Roobee ajajuu hin danda'u jechuu barbaade yoo araaramne dasna jedhaan kanaaf Sheek Roobeenu amma araara wannan garana goruuf hin jiru martuu kennu jechuu barbaade akkasi fudhadha. Ofii waltu qanaataa irratti Sheek Roobeen mufate bahe. Umati sanarra dhaabanne yaada kennan siif ta'uu baatu. Atummaan godhe du'aayi Mansuur hin jiru isheen salaata deeme.
Maal sa'aatii kana ishaan da'awaarra jiranii. Egaa wanti guddaan alhamdulillah alaa diinal islaam rabbiin islaama nu godhee hundi keenya iyyuu haajaa xiqqaatu guddatu maalillee ta'u haajaa gurguddaa qabna. Baay'inni keenya warra jiran kun nama biyya araatuudha. Rabbiin biyya jirtanutti lafa jirtanutti nagaa isin godhee rabbiin immoo biyya keessanitti isin deebisee ta'uudha baannaan immoo idduma jirtanutti biyya isinii godhee jaallatamtanii kabajamtanii nama jiraatu isin godhu haajaa gurguddoo qabna. Rabbi haajaa keenya nuuf haa baasu. Inni tokko qabu immoo lama sadii argatu. Kanumaan illee waa'ee cufaan. Thank you so much. Galatooma ulfaadhaa rabbi isin haa kabajee. Nagaa ta'a. Kuma kura galchitanii kuma kura tokko galtee ilu gaafa akkaawuntiin kee dalaga leenca kafaluu qabda. Eebbisaa kii bu'eetillee maayillee maayi Asli. maa yaadan kennatiin qooyati guyyaa Eessana barra ma dubbistanii. hin sodaatte. No, hin sodaanne wallahi dubbachuu barbaade mucattii sana akka isin dhuftu barbaade tureyyuu isin namni haasa'u mana kana keessatti dhiira bicha haasa'a waan san sirreessuu qabdan yeroo dubartiin isin keessa jirtu carraa dubartii kennaa. Awun ati nama san hunda keessaa gadarbeessi takkitti akkatti yoo kophaan bifadhu kana minis sammaa sharra. Asii baala nama 8,000 jira rabbii jedhanii. Giftiroota gurguddaa warra akka iluufaa warra abbaa leenca'aniin akka abdii kubeefaa hundi isaanii abbaa qabeenyaa mansuufaa feematoota meeqaasirraa gadi naqee gizee kophaa akka turudha. Galatoomii malee maas jedhare. ደስ ብሎሻል? አዎ አቤት አመሰግናለሁ በጣም ገሚ ተወቹ እንደበቃታ ላ ገሚ ተወቹ ነው ላቢ ረቦ ለደደ ከምሳ ወላ ጋር ረብ ጀ ከምሳ ዱፎዳ ካይሮ እንተል ሙጣን ሽንት ቤት ይውሰንት ካይሮ ፈራ ምን ጀነ هذا سينا منت جرا حيمسيسه جرانان جنه आदि माना कहती बात है डाउनटाउन और मारे टाउन बकशितों काली से निंदा तो कायरो रूह में थी दवेती दा डोर गमले मडका डाउनटाउन वो माली टाउन शाफानी नांजे रसीसाक والله عندي وانا قاعده ابو مكانه بدلسو يدن ciao ciao sirra haja qaba hedduu namchi san yoom fidare baay'ee dhamne ነው ጭንቂ keessan dadhabe ቆይ ኦሮሞን ኩን yooma sana xalaadhaan anamma bakka wallolle afoon ayla jere dhiise nama tabba fire wallolle guyyaa nama booda hin dagadha waan amtani rirsut bakka naman gide wolloltan irsut wallahi qimi horiti anamma bama fere yo wallolle saati live rabaysan forget it live ma wajin dhiisa waan namasani akkasta ya arada taya feru ajanda faatayu feru namni suusi hamidu media irratti gide wollolte waan sangeessinaan sammuu keessa keettee ufin dhiphisin sammuu abbaa feetite qiimii namatti hin qabatin lafatitti hin dhiibne jaartii si jalaan fudhanne si jalaan goone jaalalleete si jalaan fudhanne wanni sammuu keessa qabattee wajjin cinqitumaatu jira anama abbaa fedhe warra na arrabsu kana tokkochisaa itti naaru viidiyoo nama na arrabsutu hin dhageeffadhu wallahi hin dhageeffadhu maal godhaa of aarseetiin sammuu kiyyallee miidhee isatti illee qiimii qabadha suuraan kiyya irra jiraana deskiloor godha yeroo tokko faaruun homa jiru miree nama na faarsu xiqqoon ani yoo na arrabsanillee natti hin qorru jedha yoo na faarsanillee natti dho'u jedha xiqqoo hin dhageeffadha yoo tafaaruu taate jechuun nama hunda faaruu fedhaa miree akkasi wallaahi nama na arrabsu hin dhageeffadhu akka carraa yoo namni biratti dhageeffataa jiraate fuudhee biloo godhaayyuu dagaagamee amma gurbaa tokko jira oyitee tokko ina ka udaan fardaa fakkaatu tokko jira suudii kana akka gaafa ana mamannur wollolleeti halkanii guyyaa na arrabsa foloo jalaa baaseera foloo ufur jalaa baaseera kaleessa viidiyoo biraa argee daagim viidiyoo biraa mootu yoo irra deebi'ee arge